Namootaa fi jaalatamoota hordoftoota Simbootuuf kan taatan hunduma keessaniyyuu nageenya rarri waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jedhee jira. Akkam jirtu jireenyi badhaadhaa. Egaa warroonni maatii kiyya taatanii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniinan jedha. Warri immoo haaraa gara maatii kiyya ta'utti dhuftan, gara mana kiyyatti dhuftan immoo baga nagaan dhuftanii jedhee gammachuu guddaatiin isin sifadhee jira. Kanaafiyyuu laayik, sheer, sabiskiraayibii gochuudhaan wantoota ni gadhiisu laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessitan, yaada keessanis koomentii jalatti akkana barreessitan abdii isinirraan qaba. Egaa har'a immoo guyyaa har'aa kan nuti wajjin barannu sirna gadaa kan jedhu wajjin baranna. Egaa sirna gadaa. Gadaan siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turedha. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa hawaasni marii haala walqixxummaa qabu keessatti qooda fudhatedha. Sirni gadaa uummanni Oromoo gosaan yookiin gitaan utoo gargar hin baasiin gadaa shanitti gurmeessee akka dabareen wal bulchaa kan taasisedha. Gadaan uummanni Oromoo gadaa shanan kana jalatti gurmaa'ee dabaree darbuun yookiin baasuun waggaa 8 kan ittiin wal bulchaa turedha. Gadaan sirna waan mara of keessatti qabuu fi jireenya Oromoo kallattii maraan sakatta'udha. Gadaa jechuun jiilaaf godaanuu qofa miti yookiin buttaa qaluuf nyaachisuuf miti. Gadaa keessatti aadaan jaarmiyaa akka guddasu gurmuu araaraa, meedhacha, rokkoo, waaqeffannaa, irreessa, siiqqee, marabbaa fi kanneen biroo hedduutu jira. Dubartootaa fi sirna gadaa. Sirni gadaa Oromoo keessatti dubartoonni iddoo ol'aanaa qabaniif wayyuu yookiin uffatoo dhala ilmaa namaa akka tahe dhugaan walakkatamuu hin danda'u. Kanni uummanni nu badhaasedha. Sirni ciccinnoo dubartootaa wal qabatan kan sirna gadaa jalatti raawwataman isaan ijoo yookiin isaan muraasa. Qannaffaa, siiqqee, sirna ateetee. Qannaffaan jechuun mallattoo ulfinaa kan yeroo da'umsaa dubartoonni Oromoo Arsii adda yookiin kallacha mataa isaanii irratti hodhan yookiin hidhatanidha. Qannaffaan yookiin yoo deessuutti hidhan jalqaba soordoo yookiin marga jiidhaa daraaraa guuruun fi dhadhaa tuqanii hidhu. Siiqqee jechuun ulee qalloo qajeeltuu muka harooressaa jedhamurraa tolfamtu ta'uun haati gaafa intalli heerumtu barruu itittuu fi buqqoo yookiin hodhoo walitti ulfinaan kennitiifi. Meeshaan dubartoonni Oromoo mirga isaanii ittiin kabajatanidha. Sirni ateetee. Ateeteen seera ittiin raawwatamu mataa ofii danda'e kan qabu sirna dubartoonni Oromoo raawwatan kanneen amantaa wal qabatu yoo ta'u aadaa mirga ofii ittiin kabachiifatanii fi uumaa isaanii waaqayyoon ittiin kadhatanii fi kadhachiifatanidha. Sirni gadaa fi qeerroo. Qeerroo jechuun dargaggeessa hin fuune, dargaggeessa gaa'ela hin hundeeffanne jechuudha. Marnuu sadarkaa gadaa keessatti dargaggoota sadarkaa kuusaa fi yookiin foollee fi
roobaa keessa jiran hammata. Sirna gadaa keessatti dargaggoon Oromoo sadarkaa kanaa keessatti niitii yookiin haadha manaa hin fuudhiin yookiin fuudhuuf kan hin heeyyamamu sadarkaa dooraa yeroo gahedha. Gama biraatiin ijaarsa humna waraanaa Oromoo keessatti humni aadaa loltummaa dirqama ol'aantummaanii fi leenja'ee ijaaramuu qeerroo yookiin butaa jedhamee beekama. Humni kunis sadarkaalee gadaa foollee yookiin kuusaa keessatti filatamee sadarkaa roobaa keessatti bifa ijaarameen baha. Sirna gadaa keessatti humni waraanaa yookiin waraanonni ittisa biyyaa raayyaa jedhamee beekama. Raayyaan Oromoo loltoota gosa sadii ijaarame. Isaanis humna waraana fardaa, 2 humna waraana lafoo, 3 humna addaa. Humni addaa loltuu ergamaa addaatiif haala addaatiin leenja'ee gurmaa'uu iddoo tokkotti buttaa iddoo biraatti immoo qereyyoo yookiin qeerroo jedhamee beekama. Hiikti isaas jabaa, kutataa, saafaa, kana booddatti hin deebine jechuun yoo ta'u, qeerransa fakkeeffama. Qaalluu yookiin ayyaantuu. Sirna gadaa keessatti qaalluun jaarmiyaa dursaa amantiilee yoo ta'u, isaan gaditti dursitoonni amantiilee jaarmiyaa xixiqqoo wayyuu fi ayyaantuu jedhamanii ni argamu. Jaarmiyaan qaalluun abbaa muudaa kan hoogganamudha. Qaalluun gosa hedduu keessa kan jiru yoo ta'u, qaalluun hangafni kan warra Oodaatu yookiin kan biroo kan qaalluu Beerootti, kanneen alaa kan Gujii, qaalluu waraanaa Obbiituutti, Oodeetuu, Maccaa, Tuulamaa fi Booranaa kan beekamtu yoo ta'u, qaalluun warra Sapheeraas Tulluu keessatti ni beekama. Qaalluun jala jaarmiyaalee jiran keessaa ayyaantuun tokko yoo taatu, waayyuu immoo lafee dugdaa qaalluu isa guddaadha jedhamee beekama. Iddoo tokkotti immoo waayyuun bakka qaalluun ta'anii uummata hoogganu. Ayyaantuun qaama namaa irratti miidhaa geessise tokkotti karaa bakka bu'uu isaa dhaamsa geessa. Erguun beellamaan akka dhiyaatu taasisa. Waayyuunis nama miidhame geessise qofaatti ergee deebisa. Booda qaama miidhamaa bakka bu'ee isaatti yookiin qallisaa waamsisee beellamaan akka dhiyaatu taasisa. Egaa sirna gadaa Oromoo keessatti wantoota beekamoo qaban dubartootaa fi sirna gadaa kan jedhu, akkasumas siiqqee, ateetee, qannaffaa kana waliin barannee jirra. Hanga sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti abdii qabna. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Laayik, sheer, sabiskiraayibii gochuudhaan akka na jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Turtii gaarii. Namootaa fi jaalatamoota hordoftoota Simboo Tuub kan taatan hunduma keessaniyyuu nageenya rarri waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jedhee jira. Akkam jirtu?
jireenyi badhaadhaa. Egaa warroonni maatii kiyya taatanii subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniinan jedha. Warri immoo haaraa gara maatii kiyya ta'utti dhuftan, gara mana kiyyatti dhuftan immoo baga nagaan dhuftanii jedhee gammachuu guddaatiin isin sifadhee jira. Kanaafiyyuu like, share, subscribe gochuudhaan wantoota ni gadhiisu laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessitan, yaada keessanis koomentii jalatti akkana barreessitan abdii isinirraan qaba. Egaa har'a ammoo guyyaa har'aa kan nuti wajjin barannu sirna gadaa kan jedhu wajjin baranna. Egaa sirna gadaan siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turedha. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa hawaasni marii haala walqixxummaa qabu keessatti qooda fudhatedha. Sirni gadaa uummanni Oromoo gosaan yookiin gitaan utuu gargar hin baasiin gadaa shanitti gurmeessee akka dabareen wal bulchaa kan taasisedha. Gadaan uummanni Oromoo gadaa shanan kana jalatti gurmaa'ee dabaree darbuun yookiin baasuun waggaa 8 kan ittiin wal bulchaa turedha. Gadaan sirna waan mara of keessatti qabuu fi jireenya Oromoo kallattii maraan sakatta'udha. Gadaa jechuun jiilaaf godaanuu qofaaf miti yookiin buttaa qaluuf nyaachisuuf miti. Gadaa keessatti aadaan jaarmiyaa akka guddasu, gurmuu araaraa, meedhacha, rokkoo, waaqeffannaa, irreessa, siiqqee, marabbaa fi kanneen biroo hedduutu jira. Dubartootaa fi sirna gadaa. Sirni gadaa Oromoo keessatti dubartoonni iddoo ol'aanaa qabaniif wayyuu yookiin uffatoo dhala ilmaa namaa akka tahee dhugaan walakkatamuu hin danda'u. Kanni uummanni nu badhaasedha. Sirni ciccinnoo dubartootaa wal qabatan kan sirna gadaa jalatti raawwataman isaan ijoo yookiin isaan muraasa. Qannaffaa, siiqqee, sirna ateetee. Qannaffaan jechuun mallattoo ulfinaa kan yeroo da'umsaa dubartoonni Oromoo Arsii adda yookiin kallacha mataa isaanii irratti hodhan yookiin hidhatanidha. Qannaffaan yookiin yoo deessuutti hidhan jalqaba soordoo yookiin marga jiidhaa daraaraa guuruun fi dhadhaa tuqanii hidhu. Siiqqee jechuun ulee qalloo qajeeltuu muka harooressaa jedhamurraa tolfamtu ta'uun haati gaafa intalli heerumtu barruu itittuu fi buqqoo yookiin hodhoo walitti ulfinaan kennitiifi. Meeshaan dubartoonni Oromoo mirga isaanii ittiin kabajatanidha. Sirni ateetee. Ateeteen seera ittiin raawwatamu mataa ofii danda'e kan qabu, sirna dubartoonni Oromoo raawwatan kanneen amantaa wal qabatu yoo ta'u, aadaa mirga ofii ittiin kabachiifatanii fi uumaa isaanii Waaqayyoon ittiin kadhatanii fi kadhachiifatanidha. Sirni gadaa fi qeerroo. Qeerroo jechuun dargaggeessa hin fuune, dargaggeessa gaa'ela hin hundeeffanne jechuudha. Marnuu sadarkaa gadaa keessatti dargaggoota sadarkaa kuusaaf yookiin foollee fi roobaa keessa jiran hammata. Sirna gadaa keessatti dargaggoon Oromoo sadarkaa kanaa keessatti
niitii yookiin haadha manaa hin fuudhiin yookiin fuudhuuf kan hin heeyyamamu sadarkaa dooraa yeroo gahedha. Gama biraatiin ijaarsa humna waraanaa Oromoo keessatti humni aadaa loltummaa dirqama ol'aantummaanii fi leenja'ee ijaaramuu qeerroo yookiin butaa jedhamee beekama. Humni kunis sadarkaalee gadaa foollee yookiin kuusaa keessatti filatamee sadarkaa roobaa keessatti bifa ijaarameen baha. Sirna gadaa keessatti humni waraanaa yookiin waraanonni ittisa biyyaa raayyaa jedhamee beekama. Raayyaan Oromoo loltoota gosa sadii ijaarame. Isaanis humna waraana fardaa, 2 humna waraana lafoo, 3 humna addaa. Humni addaa loltuu ergamaa addaatiif haala addaatiin leenja'ee gurmaa'uu iddoo tokkotti buttaa iddoo biraatti immoo qereyyoo yookiin qeerroo jedhamee beekama. Hiikti isaas jabaa, kutataa, saafaa, kana booddatti hin deebine jechuun yoo ta'u, qeerransa fakkeeffama. Qaalluu yookiin ayyaantuu. Sirna gadaa keessatti qaalluun jaarmiyaa dursaa amantiilee yoo ta'u, isaan gaditti dursitoonni amantiilee jaarmiyaa xixiqqoo wayyuu fi ayyaantuu jedhamanii ni argamu. Jaarmiyaan qaalluun abbaa muudaa kan hoogganamudha. Qaalluun gosa hedduu keessa kan jiru yoo ta'u, qaalluun hangafni kan warra Odaatu yookiin kan biroo kan qaalluu Beerootti, kanneen alaa kan Gujii, qaalluu waraanaa Obbituutti, Oodeetuu, Maccaa, Tuulamaa fi Booranaa kan beekamtu yoo ta'u, qaalluun warra Sapheeraas Tulluu keessatti ni beekama. Qaalluun jala jaarmiyaalee jiran keessaa ayyaantuun tokko yoo taatu, waayyuu immoo lafee dugdaa qaalluu isa guddaadha jedhamee beekama. Iddoo tokkotti immoo waayyuun bakka qaalluun ta'anii uummata hoogganu. Ayyaantuun qaama namaa irratti miidhaa geessise tokkotti karaa bakka bu'uu isaa dhaamsa geessa. Erguun beellamaan akka dhiyaatu taasisa. Waayyuunis nama miidhame geessise qofaatti ergee deebisa. Booda qaama miidhamaa bakka bu'ee isaatti yookiin qallisaa waamsisee beellamaan akka dhiyaatu taasisa. Egaa sirna gadaa Oromoo keessatti wantoota beekamoo qaban dubartootaa fi sirna gadaa kan jedhu.